Tikuni akka sirakkisuufi yeroo deessutti baay'ee rakkoo sirra gaa'e siin jechuu danda'u daa'imti kunis karaa dhufuu qabu jechuu danda'u manni yaadaa jettanii asiin tajaajilaan biraatti siin jiraayyuu walakkaa fitanii lamaanuu natti dubbattan karaa keessan waaqayyo natti dubbate jechuudha. Akkuma yaadame akkuma jedhame sana ultrasound yeroo ka'u daa'imti karaa dhufuu qabu hin dhufne kanaaf opereeshinii taatee daa'uu dandeessaa hin sodaatin of qopheessii kan jedhan akka tureen ifaa tarii waaqayyoo dubbii garagalchuu danda'a irra deebi'ee ultrasound ka'uu akka turee jennaan lakkii torbee 36 hanga torbee 36 malee torbee 38 booda daa'imti garagaluu hin danda'u kan jedhanii ani immoo dursee waaqayyo natti dubbateera waan ta'eef waaqayyo dabarsee lallaatu billaatti jedheetuma amanadhee gaafa guyyaan da'umsaa ga'us mana yaalaatti yeroo deemee wanni jedhu baay'ee sosodaachaa turan garaa mana yaalaatiinis waaqayyo garuu dubbii garagalchee daa'imti karma dhufuu qabu yeroo sana daqiiqaa sana keessatti garagaltee nagaaniin ta'ee daa'ima koos qabattee dhufee kilaasuma keessa jirti daa'imni nagaa waaqayyo Kanaaf waaqayyo dursee sitti dubbate. Natti dubbatan. Waaqayyo dursee dandeechaaf qopheessii naan jedhan. Ani opereeshinii danda'u silaa waaqayyo dursee natti dubbateera akkasiin jechuu danda'u garuu ani gidduu sii galeera jedhee natti dubbate jedheetuma nama nadhee waaqayyo na gargaaree guyyuma da'umsaa sana jaluma ga'ee guyyuma kanatti daa'imti garagalee karaa dhufuu qabu dhufe bakka waaqayyo na gargaaree nagaan hin ta'e billaan tokko natti dhufe. inni isaan jedhan hin taane waaqayyo jedhu ta'eera. Amen. Amen. Eebbifame. Thank you. Galata fidaa waaqa jiraataa.